Mee fuudhaa fi heerumni aadaa Oromoo keessatti akkam turte? Wal fuudhuun heera uumaati. Cidha godhattee fuudhuun ammoo seera. Tartiibni namni tokko ammoo intala laallateetiin itti fuudhu. Dhaloonni nama akka keessanii kanarraa waa akka baratu feena. Mee waddeessaa baarree jechuun maalidha? Seera siinqeen itti kennite tuni. Intalli walabaa. Mee rakkoon hoo maali? Rakkoo qabaa jetti yoo dhageettee. Gabbarri aadaa fuudhaa heerumaa Oromoo Arsii keessa ni jira. Shanoon shananii kun gaheen isaanii maali? Yoo haati manaa sun bareeda taate yoo roobni roobe balbala isii duraa biqilaan argan. Biqilaa midhaanii. Abbaan intaltitti yoo walabummaa isiitiin naa horadhu jedhee kenna. Fuudhanii galanii intalti walabummaa hin qabaanne ka deebisee haree warra galchuullee hin jira. Uumaa wajjin araaramuu qabdi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360. Har'a sagantaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadhe. Sagantaan addaa keenya ka har'aa aadaa Oromoo keessatti fuudhaaf heeruun maal fa'a qabdi? Haala akkamii keessa dabarte? Fuudhaaf heerumni kun haala akkamii keessa dabree gurbaan intala fudhatee manatti hin galata? Waan jedhurraa gaafilee hedduu barreessaa seenaa Muhammad Kadir wajjin isiniif dhiyaadhee jira. Haga dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofaa. Warri chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Gara chaanaalii kennaa yoo dabalamtan waan hedduu seenaa hedduu asirraa barachuu dandeettu. Nu wajjin tura. Barreessaa kennaa Muhammad baga nagaan gara istuudiyoo kiyyaatti deebitanii dhuftan. Galatooma ulfaadha. Mee guyyaa har'aa mee sagantaan an qabadhee akkaataa fuudhaaf heerumaa sirna aadaa Oromoo keessatti mee fuudhaaf heerumaa aadaa Oromoo sirna gadaa keessatti haala akkamii ture mee waan kanarraa nu dhiyootanallee guyyaa aruuzaa yookaan guyyaa cidhaa tokko haasaa addaa tokko isinirraa dhageenyee barnoota hedduu kan irraa argatan mee wantoota isinirraallee gaafilee isin gaafadhu qabaa. Mee fuudhaaf heerumni aadaa Oromoo keessatti akkam turte? Fuudhaaf heeruma aadaa Oromoo Arsii, aadaa Oromoo kamiyyuu haa ta'u. Dursa garuu fuudhaa fi heerumni heera uummata Oromoo keessa jira. Waan kalees uummanni Oromoo heeraa fi seera itti tumateetiin dhufe moo har'a guyyaa keessa jalqaban. Kana ilaaluun barbaachisaadha. Fuudhaa fi heerumni aadaa Oromoo heera uumaa keessa heera keessa jira. Wal fuudhuun heera uumaati. Seerri ammoo cidhaan cidha godhattee fuudhuun ammoo seera. Kanaaf akkaataan ciin itti gaggeeffamu immoo iddoorraa iddootti garaagaraa. Ciini kun gosa hedduutu jira. Cidha gosa sadiitu jira. Cidha gadaatu jira. Cidha waddeessaa baarreetu jira. Cidha falaatu jira. Kana jechuun maa inni cidha wanni jedhamu kun kan uummanni Oromoo yeroo murtaa'etti sagantaa qabatee gaggeeffatudha. Ciini fuudhaa fi heerumaa ammoo sirna waddeessaa baarree jedhama akka Arsiitti jechuudha. Sirna waddeessaa baarree. Walumaa galatti fuudhaa fi heerumni aadaa Arsii waa baay'ee of keessaa qaba. Kana keessaa kam akka gaafachuu barbaadde fi kam akka irratti si ibsamu barbaadde sitti filata. Fuudhaa fi heeruma gaafa jennu namni tokko akkamitti fuudha? Ilmi dhiiraa tokko. Intalli dubaraa akkamitti heerumti? Akkamitti heerumsiisan? Yoom heerumti? Ammoo umrii meeqatti heerumti? Ilmi dhiiraa umrii meeqatti fuudha? Ka jedhullee asuma keessa jira. Tartiibni namni tokko ammoo intala laallateetiin itti fuudhu haala kamiin ka jedhullee asuma keessa jira. Erga fuudhee galeen ammoo gurbaan kun intala adda horatamoo gosa waliin horata. Intala yeroo fuudhu gurbaan adda fuudhamoo intala yeroo kennan gosaa kennamoo gurbaa kennaniillee waan addaati. Kana keessaa kaamee kam akka itti barbaaddu raallee irratti haasofna nagaadha. Hayyee wanti an barbaadu waan hedduu waan dhumatu miti. Maaliif jennaan dhaloonni nama akka keessanii kanarraa waa akka baratu feena. Haalli fuudhaaf heerumaa hedduu haala rakkisaa keessa jira. Keessattuu kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waan garaagaraatti mul'ata yeroo hedduu. Kanaaf gaafiin kiyyaa har'aa wanni irratti xiyyeeffatu akkaataa fuudhaaf heerumaati. Akkaataa fuudhaaf heerumaa keessatti akka aadaa Oromoo keessattuu aadaa kutaa Oromoo Arsii keessatti irratti xiyyeeffanneeti kanarraa gaafilee isin gaafadhu qaba. Mee waddeessaa baarree jechuun maalidha? Dursa fuudhaa fi heerumni aadaa Oromoo Arsii waan guuttachuu qabu qaba. Jalqaba abuurraa qaba. Jaarsa fixeensaa qaba. Sirna addaa qaba. Shanoo shananii qaba. Geeggisituu qaba. Geeggawoo qaba. Daamata qaba. Dhoyisisaa qaba.
sirni fuudhaa fi heerumaa Arsii kana keessa baheeti ka gurbaa fi intala wal biratti ga'an rakkoo qaba. Tartiiba kana guuttatee yoo jedhe fuudhaa fi heerumni Arsii ciini sun sirna isaa guuttate jechuudha. Kanaaf as keessaa amma sirni waddeessaa baarree kun sirna gurbaan haadhaa fi gurbaan itti wal dubbisan. Sirni waddeessaa baarree. Waddeessi waadaadha. Baarreen ammoo seera wajjin deema. Siinqee waliin deema baarreen. Kanaaf waddeessa muratee gurbaan gaara deemee waddeessa muree waddeessa kana qabatee mallattoo aadaati. Waddeessa kana qabatee haadha bira dhaqa. Gaafa intala fudhatu. Haati ammoo maal itti kenniti? Siinqee fi baarree itti kenniti. Siinqee fi baarree tana haadharraa fudhatee as deebi'a. Haadhatu itti dhaamataa jira. Seera siinqeen itti kennite tuni. Akka heera uumatti naa horadhu jettiin. Dubartiin kabaja guddaa qabdi akka heera uumatti wayyooma ulfaattudha. Waan ta'eef ulfina isiisan beekiti akkasitti naa horadhu jechuun isiiti. Yoo ulfina isiisan wallaalte ammoo yoo safuu itti cabsite ammoo siinqee seera si gaafataadha siinqee. Kanaaf dubartii yoo isiin siinqee qabatte wanni isii namni ittiin dubbanneef hin midhiidha. Yoo isiin iddoo siinqeen suuqamee jiru teette ittiin dubbatu abbaa warra isii. Yoo abbaa warraa loleen isiin daftee siinqee san qabatte ittiin dubbatu abbaa warra isii. Seera dhaamata haadhaa san yaadate jechuudha. Sirna waddeessaa baarree ka haadhaa fi gurbaa jidduutti gaggeeffamu san yaadata. Kanaaf sirni waddeessaa baarree isa kana jechuu barbaadeeti. Ayyee galatooma obbo Muhammad. Mee achumarratti baarree fi siinqee jettan. Siinqee illee yeroo kennanii fi siinqeen akka seeraatti jettanii baarreen illee maali? Mee baarree kanayyuu namni hin beekne baay'ee jira. Baarreen qodaa barreedha inni. Qodaa seeraa barreedha. Baarreen qodaadha. Qodaa aannan qaba. Aannan isa wajjin kennaniif. Inni hoomaaf kennama. Inni siinqeen seera jettanii inni kun hoomaaf kennama. Mijuudha guutuudha. Intalli walabaa. Iddoo tokkotti akka seera isaatti daddacha garaagaraa irratti namni hiika garaagaraa kennaaf akkuma aadaatti kun hiddii ka facaasu jira, ka dhuqqee buusutu jira. Aadaa fuudha ciidha jechuudha. Ciini kun garaagara. Ciini kun gosa hedduutu jira fuudhaa fi heeruma keessatti. Garuu walumaa galatti wanti inni guuttachuu qabu adeemsa achi keessa jiru bifallee ta'u tartiiba amma reefu siin jedhe kana guuttachuu qaba ciini. Yoo tartiiba kana hin qabaanne hir'ina ta'a jechuudha. Hir'uu qaba. Intala tana mucaan horachuu irratti rakkinatu jira. Rakkoon maali? Mee rakkoon hoo maali? Rakkoo kamitti? Rakkoo qabaa jetti yoo dhageette amma dhaga'ullee baattu dhaga'ee waan baadiyyaa keessa deemee uummata keenya wajjin turee fi dubartiin dur jaarsi heeraa fi seera guutee hin fuudhin yoo jaarsa san biraa deemte maa deemte yoo jedhanii rakkoo qabaa jetti. Heeraaf seera guutee nan fuudhe jechuusiiti. Nikaa hin qabu jechuusiiti. Awwalayyuu akkanaan bira taa'aa jira. Rakkoo hin qabu maal rakkoo qaba yoo biraa deemee akkas jedhan. Kanaafiyyumaa inni rakkoon kun sirna ilmi dhiiraa yeroo intala fuudhu dalagu ka isiin irraa jaalattu jechuudha. Ka isii ittiin haadha manaa godhatu. Rakkoo isaa yoo hin godhinii fi haadha manaa godhachuu hin danda'u. Gabbarri aadaa fuudhaa heerumaa Oromoo Arsii keessa ni jira? Hin jiru. Hin jiru. Aadaa fuudhaa heerumaa Oromoo Arsii osoo hin ta'in akkuma Oromoo guutuutti iyyuu gabbarri hin jiru. Gabbaraa miti waa afur sirna bulchiinsaa waliin nutti dhufe sirna gabrummaa waliin. Oromoon gabbara hin qabu. Gabra hin qabu. Gabarees hin qabu. Gibiras hin qabu. Waan kanneen hin qaban. Maali jennaaniin Oromoo biratti ilmi namaa kamiyyuu bilisa gabra waan jedhamu jiru. Akkasuma immoo gibira waan jedhamu kanallee jiru. Korma gadaa jedhanii fedha keetiin ofii keetii kennita malee wanti ramadamee sirra kaayamee humna keetiin ala osoo humna kee hin beekne sirra kaayamee itti gabbartu jiru. Yeroo garaagaraatti yeroo agarru amma yeroo baanaa 10-20 haga 30 illee ammallee mallaqas gara 50,000 haga 100,000 illee horii hagana baasanii fuudhantu jira. Gabbara abbaan illee gaafatee akkasuma fedhaanis kennullee. Kuni fuudhaa fi heerumaa aadaa Arsii keessa gabbarri jiru. Gabbara gaafa dhufee fi akkitti dhufee illee beekna. Sunaa taa'u garuu gabbara akkamitti dhufee eenyu akka fidee fi eessatti akka jalqabamee daddacha kam jalatti akka inni jalqabamee gabbara hin beekna. Haa ta'u garuu amma akkuma namaa galutti waan nama amansiisu qofaan yoo deemne bareeda. Gabbarri hin jiru. Gabbarri kaleessa fuudhaa fi heerumaa aadaa Arsii keessatti ulfina jira. Ulfinaa fi gabbaratu amma harkaa walla'e nama. Ulfina jechuun waan shananii warra gurbaa intala fuudhuu ofirra keettee warra soddaatiin ulfeeffatu.
Gabbarri ammoo warra intalatu sirra kaaya. Wanni warra intalaa sirra kaayu dhiibbaa qaba. Maaliif gaafa eessumni motora naaf fiddu malee gaafa beeraan kilaashii naaf fiddu malee intala sitti hin kennu jedheen gurbaan intala sana yoo jaalatee hin fuudhaa. Garuu gaafa fuudhee manaan gaate eessumaa fi abbeeraa isiisanii illee diina mucaan. Silaa akka jarri nagooteef si dhabee jira waan jedhuun diina. Bor yoo jarri mucaa kanaaf intalatu wal mufatte abbeeraa fi eessumni dhimma isaanii ilaalanii araarsuu hin danda'an. Ittiin himatu mucaallee. Maaliif rakkoo qaba gabbarri. Gabbarri warra soddatu sirra kaaya. Quuxoo qaba gabbara keessa. Seera quuxoo qaba Oromoon hin tolu. Gabbarri quuxoo qaba. Si quuxessaa qaba. Kana yoo naan godhin intala siin kennu siin jedhan. Kun isa hin jiru. Ulfinaa fi gabbaratu harkaa ol dha'e. Ulfina jechuun abbaan haga ofii danda'een soddaa ofii ulfeeffata. Soddaan ofii wayyuudha. Haadha dhaltii fiddee abbaa korma fiddee ulfina gootee uwwisa gootee fuudhuu dandeetta. Akka humna keetti. Sadeennu qabata ofii ofirra geetta. Jaarsi fixeensaa akka dubbatu maal jedhaa? Ulfina soddaa keetii situ ulfeeffata. Ulfina soddaa ammoo haga jirtu ulfeeffata. Guyyaa tokko ulfeessitee dhiiftu miti. Soddaa fi soddaatii umrii kee haga jirtu guutuu ulfina sirraa qaban. Ulfina kana ammoo haadhaa dhaltii fiddee abbaa korma fiddee waan barbaaddu ofirra keetti humna keetti gootaaf. Ka ammoo amma sitti qabatan kun gabbara jedhama kun. Gabbara warra intalatu namarratti qabata. Wanni namni naa godhisiin jedhu gabbarumayyuu. Sirna bulchiinsaa waliin nutti dhufe kun malee sirna aadaa Arsiitii miti. Mee amma gara dhiyoo tana viidiyoo tokko viidiyoo cidha tokko irratti haasaa gabaabaa tokko gootan tokko illee dhageeffadhee ture. San keessatti mee jaarsa fixeensaatu jira jettanii abuurra jira jettanii amma fakkeenyaaf maarii ka jedhamu kun rakkoo waan jedhamuun lafa keettani guyyaa sana. Mee achi keessatti shanoo shananii waan jedhan qabatan. Shanoo shananii kun gaheen isaanii maali? Abuurra irraa siikaa shanoo shananii bira geennaa. Abuurraa jechuun intala takka yoo fuudhuu barbaadde intala sani nama ergita. Nama warra isii qoratu. Namni sun deemee warra isii dhaqee qoratee intalli sun warri sun abbaan nama akkami? Sirna hambaa qabaa? Gaaddisa hambaa taa'aa? Dubbii hambaa dubbataa? Asiiqii hambaa qabaa? Nama waliin jireenya qabaa jedhanii abbaa qoratan. Osoo inni quban qabne ollaafaa bulanii haadha qoratan haadha akkami? Dubartiillee tooftaa ittiin isii madaalantu jira. Yeroo roobni roobu faa ganda isaanii dhaqan. Yeroo roobni roobu da'oo isaanii dhaqan. Maaliif yoo haati manaa sun bareeda taate yoo roobni roobe balbala isii duraa biqilaan argan. Biqilaa midhaanii. Yoo ammoo haati nama of gadhiistuu wayii taate yeroo roobni roobu maal ta'a balbala isii duraa wanni isiin dalagdee wanni nuti kaan isiin biqilaa kana yeroo aftu lafatti isiin gaddanneettu yeroo roobni roobe maal ta'a hin biqila lafaa ollachaa. Tooftaa kanaan warra qorata abuurraan jaarsi abuurraa kun hin deemaa haatilee nama bareedaa sirna guutuu qabdi abbaaleen akkas jedhanii gaafa kana qulqulleeffatan achi deebi'ee gandi sun isinii ta'aa jedhaan. Isinii ta'aa uummata akka rakkoon qaban jedhee gaafa inni deebi'ee jaarsa fixeensaa jedhan. Jaarsi fixeensaa kun kaga namarraa deemee sirna kana sirreessee dubbii dubbatee warra intalatti dhaqee yoo ollatti illee dhaquu barbaade kallattii makamiinuu warra dubbiseeti waan akkanaatiif isinitti dhufne jedhee haajaa itti mata. Haajaa sana yoo itti matu maal jedhaniin maarree ardaa isin dubbifnaqanii ardatti qabatan hin kennan intalaatti. Ardaa qabatanii beellama godhaniif ardaa dubbisanii ardaa gaafatan maal jedhanii ardaa yeroo walitti qaban abbeeraa namni si bira jira intala kennuu hinna. Intala tana namni dhufe namni si bira jiru jira eessuma namni si bira jiru jira obboleessa namni si bira jiru jira kawaasiin jedhee si bira kaa'atee jiraadhanii gaafatan. Yoo hin jiraanne warra gurbaasanii qoratan eega kennuu murteessan jechuudha. Isaanillee akkuma jalqabaa abuurraa san warri gurbaallee deemee abuure warra intalaa abuure san isaanillee warra intalaa kana abuuran. Gandi sun ganda akkam ardaa akkam gosa wajjin jira nama wajjin jira nama kabajaa qaba. Dubartii as dura fuudhan horatanii akkamitti horatan? Dubartiin achi keessaa ganda san keessaa heerumtee baatee jirti. Rakkoon isiin baateef maali? Waan akkana kana qoratanii achi gaafa beellamaa san deebi'an yoo gandi qulqulluu tahee gurbaan bareeda tahee amalli gandaa bareeda tahee jedhe gosti gurbaa sanii ta'e intala nama jalatti horatu taate intala gurbaan hin horatu akka haadhaa keenyatti jalatti horatan malee. Yoo nama akkasii kataa taate deebi'anii gaafa isaan beellamaa san addaan wal gahee isinii kennine jedhama. Gaafa kana eenyuu kennan intala
ardatu kenna eenyu kenna gosaa kennan. Gurbaan kennan. Gurbaan addan horatu gosaa kennan. Gosa sanitti dhaamatanii gosa sanii kennan. Gaafa kana shanoo shananiitu jira itti gaafatamtoonni sirna gadaa. Shanoo shananii. Gurbaa, abbaa gurbaa, hiriyyaa gurbaa, abbeeraa fi eessuma. Jarri shanan kun guutamuu qabdi. Iddoo tokko tokkotti gadaa yeroo dur sirni gadaa jiru sirna gadaa keessallee caasaa sirna gadaa keessallee tooftaa namni itti galee fuudhaaf heeruma kana geggeessutu jira. Garuu walumaa galatti shanoo shananii kun warra dhimma gurbaa kanaaf intala tanaa qabateetiin hin deemu warra jala tana horatu jechuudha. Gurbaa jalatti gurbaa wajjin warra intala tana horatu gurbaan addan horatu. Shanoo shananii uummata kana. Itti aanee shanoo shananitti aanee maaltu jira? Rakoon jira. Rakoon jira. Rakoon kun sirna gurbaan intala waa kennuufi. Waan kennu sana immoo tooftatu jira. Sagantaalee godhanii waa qalanii illee akkasitti sirna geggeessutu jira. Ammoo akka duratti illee kan kennuuftu jira. Rakoo bira yoo tarte shanoo shananitti aanee rakootu jira. Rakootti aanee ammoo maaltu jira? Dhaamatatu jira. Intala tana gaafa gurguran jechuudha. Dhaamata. Dhaamata kana gosatti dhaamatan yeroo dhaamatan. Gosa intalli gurbaa yoo birmajii ta'e intala kana kan fuudhu intalli illee gaafa heerumsurraa birmajii taati. Sirna gadatti jechuudha. Luba kee taati. Haati mana keetii luba kee ittiin himamti. Kanaafiyyuu amma gaafa kana dhaamatatu jira. Sirna kana keessatti gaafa fuudhaaf heerumni geggeeffamu iddoon itti dhaamatan kun eessatti bakka faayaa intalaa qophaa'etti meeshaan faayaa meeshaan ulfaatan kabajamaan qophaa'etti bahanii ittiin dhaamatan. Gaafa waan kana dhaamatan gungumni jiru dhaamata keessatti. Mirga hin qabu namni gungumuu. Maaliif jennaan mirga ka qabu guyyaa san nama intala san dhaamatu qofa. Fakkeenyaaf abbaan mirga qaba dubbachuu namni itti gungumuu hin danda'u. Intala tana guyyaa kana dhaamatee kennuu mirga qaba. Eessumni hin dhaamata. Abbeeraan hin dhaamata. Gosti hin dhaamatti. Namoonni kunniin dhaamatu sagantaa dhaamataa qofa malee sagantaa gungumaa kootu dhufeen hin jiru. Amma gaafa kan hin dhaamataa. Abbaan maal jedhee dhaamataa? Intala sii kennee jedhaan. Intalli tagosaatii jedhaan. Sii gabaabsa. Intalli tagosaatii. Intalli tiyya walabaadha. Walabummaa isiitiin isiillee kabaji, anallee kabaji, gosallee kabaji, eessumallee kabaji jedhaan. Akkanuma jedhee dhaamata. Eessumni illee haaluma kanaan dhaamata. Dirra hin cabsin, ija hin baysin, gurra hin duuchin, ilkaan hin cabsin, gumaa wanni jedhamu kun hin jiru. Akkasii miti akka jedhamu. Gurra hin duuchin sii dhageettiin, ija hin balleessin sii ilaaltiin, lafee hin cabsin sii daayittiin. Isumaaf itti dhaaman malee intalarraa gaafa meeshaan kun marti kiyyaan irraan tuqin jedhe wanni inni kenneef hin jirtu. Achi keessatti garuu wanni kun namaan galuu citii guddaa qabaa. Wanni kun dhawaataan seerri dhaddachaan harkaa balleessi. Seerri asaasaa jechuudha. Seera basaqaa bal'aa kan dhaamatan sana. Intala gaafa sii kennirraa teeti simaaf sii dhaamu. Teetu waan ati irraa tuquu hin qabne waan si fayyada. Akka ati siin miine simaaf dhaama malee sitti hin dhaadatu. Dhaamata ammaa keessa dhaadatu jira. Soddaan walitti hin dhaadatan kabajan jira soddaa fi warra soddaa lamaan jidduu ulfina guddatu jira wayyoomatu jira qoonqaa walitti olii fuudhan walitti dhaadatuun akka ammaa kan hin jirtu. Isa san dhaamata kana keessa firri bakka sadiitti qoodama. Fira gadii, fira dalgaatii fi fira oliiti. Firri gadii fira eessumaatii, fira haadhaatiin dhaamata. Firri olii ammoo fira abbaati, abbeeraa. Firri dalgaa ammoo fira guddisaati. Firri guddisaa kun aangoo dhaamataan qabu. Akkana bifa kanaan jirti. Hedduu galatooma. Mee dhaamata bira osoo gadi hin geenne guyyaa cidhaa walii qabatan san warii walii qopheessanii wal nyaachisanii wal obaasanii sangaa yookiin korma walii galanii wal nyaachisanii wal obaasan. Cidhaa akkasitti baay'isanii baasaniitiin hamoommota hedduu waliin dhufuun sun sirna gadaa keessa aadaa Oromoo keessa jirti moo akkaataan fuudhaa heerumaa sun waan adda ta'uu waan qabu jira? Kun aadaa keessa jira. Hamoomonni aadaa keessa jira. Fuudhaa fi heerumni arsiituu inni jalqaba hamoommota qaba. Hamoommota jechuun akkuma reefuu sii kaasisanii shanoo shananii qabatee hiriyyaa gurbaa qabatee namoota
guyyaa san isa wajjin gammachuu san isa wajjin qoodatan hamuummata qaba. Ciinii hamuummata hin qabne achi as dhufe ciinii garaagaraa dhufee kaaseenyaa jedhanii ka fiddaa jedhanii akka wanni garaagaraa jira. Garuu sirni guutuun sirni fuudhaaf heerumni aadaa Arsii hamuummata qaba. Guddaa galatoomaa. Mee wanta tokkotu jira wanni yeroo hedduu wal nama mormisiiftu. Abbaan intalti xiyya walabummaa isiitiin naa horadhu jedhee kenna. Yoo fuudhanii galanii intalti walabummaa hin qabaanne ka deebisee haree warra galchuullee hin jira. Wanni kun aadaa keessa jirti moo waan akkamiiti? Intalli Oromoo awwalayyuu walabaadha. Walabaadha. Nama walabaa ta'e immoo seera walabaa hin qabne hin baasu. Seera hin jirreetu Oromoon. Jalqabumayyuu intalli walabaadha. Walabummaa isiitiin beekaa. Safuudha. Kanaafiyyuu akka walabaa taatetti quba qaban malee wanni walaba hin qabne kuni erga seerri keenya jijjiirame malee kanaaf seera kanaa maal jennaan beektaa gortee seera kanaa yoo wanni akkasii argame gorteedha waan seera kanee qabu miti maaliif jennaan seerri kun beeki gosa afuritti qoodama qota gora gortee fi gumaa jedhan gortee seera gortee dama kun seera gortee jechuun nama uumaa waan uumaa keessa jira dalagi jechuudha. Waan addaa jechuudha. Wanni amma fakkeenyaaf intalli heeruma akka qabdu walabummaa isiitiin heerumuu qabdi. Gaafa immoo walabummaa isii malee kan heerumtu taate gorteedha. Uumaa wajjin araaramuu qabdi. Malee waan rakkoo biraa qabu miti. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya sagantaa biraatiin akka walitti deebinutti horaa bula.